Yes, ya bagana gyangara website giddugaleessa keenya Ebo Miidiyaatti nagaan dhuftan arra barannoo akkam bareedu tokko qabannee dhufneetti jirra. Barannoon keenya immoo seetingii bilbila keessanii hattoota irraa akkamitti akka eegdan irratti kan xiyyeeffatudha. Eeyyeen jalqaba qaba sagantaa keenya osoo eegallee dura like subscribe gochuun dagatina. Sagantaa keenya kana kan jalqabaatiin gaa hattoonni bilbila keessan akka hinanne wantoonni isin gochuu qabdan hedduutu jira. Bilbiloota akka Samsung fi akkasumas Smart irratti keessumaa seetingii keessa seenuudhaan wantoota sirreessuu dandeessan baay'eetu jira. Haaluma kanaan mee bilbila Infinix akka fakkeenyatti fudhannee haa ilaallu. Jalqaba irratti gaa bilbiloota kana seetingiiwwan isaa keessa seenuudhaan wantoota isin godhuu qabdan tokko tokkoon isin agarsiifna. Jalqaba irratti gaa seetingii tuytan eega tuytan odeeffannoo kana xiqqoo harkisuudhaan gara dhuma system isii jetturra geessu. Achi booddee sistema yeroo takka rukuttu. Itti aansuudhaan gaafa iddoo seetingii jedhu kana tuytan booda odeeffannoowwan amma agartan kanatti fida. Isa dhumarraa developer option isii jettu rukuttu. Isa kana immoo on gochuun dirqama ta'a. Isa kana on eega gootaniin booddee immoo odeeffannoowwan as jala jiran kanneen akka wifi dha, interneeta keessan iddoowwan hattuun isin hatuu danda'an marri isaanii as jalatti waan jiruuf kan isin barbaachisu on gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Iyyee annaa toliin na jabaasii sagantaalee keenyatti yoo gammaddan like subscribe gochuun barnoota hedduu irraa argadha.